مالك مسجد إجارة كولج إجارة يدي مالك ميقاتا من ردرجم قدا جرو نما واب أرسيسو خانا أنما جرو أما يرون سنيت مخانا لال قطو ما تيسانوفو منا في فوق في واهن دل إجارة مخينا اللي ببني إسنا قرسيسو تين إرجع إسين كاكنا ديني خانا بريسو لال قرآن ربيتي أجرا رت فراتو نجرا مالبو منا موتماتو ما درسا كرشيميكا علمان كيسان بيات خبر سيفتني كرا سيفتن شوف لا قرآن إرتي وخير الرجال والنسن أجرا إرتي من داب رتني بر كلام ربي الحمد لله يا قرآن ربي الحمد لله خدران بك درسان بك رب بك نوتغوت بكتن أمان أنجركم كيتي يا جبتي الحمد لله سبب غير غافن درس كراوسان چتون نياته قاريا دان برباد دجدي منا نماتي اول منا ميقاتن برباد دي halkan mati tiyas torban umman tiyolukuna urgurte samuna imbetan darason samuna kana irra qusatu rabjeche samuna tokkicha kana tero waaqe huccu meeqan dhiiqan marxoo takkitti meeqa hodhan shuf ilaal dubare ati dubare kamotummaa kanaatu no minda kafalta arratu quraana rabbii kana harfii takka gadi qabnee si barsiifnu kana nutti qorqoddeen nu arrabsita ustaadota mee haasawa ustaaza iimoo kana caqasaa waliin caqasnu rafa gisee jettan maaluma jennanu barandaa rafaa hojii teessanii barandaa qofa baranduma sanattu osoo huccuu nurra jiraate wayyumaa ullumaa ubar ay wallahi abbaan ofitti abbachee dhalanii ofumatti barbaadaddaa isaa feenu barandaa bara ilmaan kana hunda qabaata barandaa rafechuun gaajjiidha. Kanyiga yo isini kanyite baranda nama galchuudha gaamo. Abba yoo gale malee maal godha barandaadha hin galu abbaan jedhe mee makkam godha. Kana mu faruuko shago bazi wallahi yoo dhiir yoo nama taan baranduma kana lama galchuudha gaa mu farhaan shabaga jiraattan isin giiftii baga dhuftanii giiftii abdii mu farhaan gootitti mee salaamadhu kaasi yaanneerra. Ayyamu faran biruga ulama in kalesa malaka gaafachuu miti miila qullaatti deemtee itti cittootee itti beelutee diinii kana bakka kanaan geette arqaan tana mootu wanni argaa jirru waan biraati fakkeenyaaf nama bultiin irraa diigamte irraa tokko waan kana wal qabate jechuudha akkan hayyee maaliif jennaani yeroo awwalaa baatii 4-5 bareeda turre haasawu turre achi booda sa'aatiin nagdee ustaasni bilbilee maalii jecha dhufe imoo bakka isin markaz isin jala jirtu jala seenee laala akira blooka achirraa na godhanii ustaas isin irraa qaraatutti himee akkana jedheen jechuun maali jennaan wanni haasawan waan biraati haa taatu ammoo jechuun bakka isa wanni isin hubachuu qabdan irra jaala warra hamiiranii warra dallaalaatu jira wal jila ta'ee deemu warri masalaalii ta'eef amma tareef asirraa haasoftu sun guutuun isii hin kijibdi maaliif ustaasichi kwa wati surufuun qaraa isaa biraa baya wayita biraa ba'u waan kana ajandaa kan namni eegadu warra hamiiltotaa sanii fi ustaan sun ammoo harka walitti qaban sigalee bakka 3 irraa moo 4 irraa walii gara bilookna godhanii aadam mana tiyyaatinuu wal dhabneeti har'aan sana kunoo ilmoon tiyyaa hooka abbaa malee hooka haadha malee jiraachuu jirti beeyta sila diinitu kana qabamu warra kaleessa tokko kana qarayimu taa'ammootu gartee dubartii bishaan gubbaa jiraan deebonnuuti too gidda ofiiftaatummi dhakaa ta'ii oromoon jettisanii beeyta haa taatu wanni amman kana ol bahee haasayeef ilmaaniif fakkaataan akka kiyyaa jiraachuu danda'a. Ilmaan meeqa wajjin si gatteesiin? Jechuun anaaf ilmaan illee gargar jirra gatiitii osoo hin taane. Subhaanallah. Innaa wannummaan kun namni diinii barate diiniin har'aa miti itti cittaayee itti madaa'ee ulamaa'een gurdoon bakka kanaan. Dr. Looviin kolfita. Sifa jedhanii kagare. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبلي وانكي كبجمو في جالة مو أردفتو سهادة جافر كم نقا فيا قاري جرتني نقوما نقا كيساني بق نقا تاتني والله العظيم
namni alimman ol fuutanii qilleensa irratti facaaftan yookaan qilleensa irratti harcaaftan rabbii keessan sodaadha. Dogoggorri jiraatuun akkuma jirutti ta'ee garuu hundaa miti, alimman hundaa miti, ammoo ustaazota iimoo hundaa miti jira. Anan fakkeenyaaf mucattiin durbicha kiyyaa bultiin isii sababa iimoo kana hiikame. Abbaa warraa duraan isii wajjin biyya ambaat ture, biyya ambaat inni gara biyyaa galee isin gara biyya biraa deemte. Sababuma ustaaza isii ka iimuti jecha bultii isii diide mucoon suni. Hatta namichi biyya jira ni kenni jecha osoo inni mana jiru waraqaan manatti itti dhaqe. Argitanii jira garuu hundaa miti, wallahi hundaa miti. Kaleessa yeroo ustaazotiin kun baratan miilan deemanii karaa dheeraa, miilan deemanii qooqa ofii garaa hidhatanii karaa fagoo deemanii abbootiin keenya akkamitti qara'an, akaakayyuuwwan keenya akkamitti qara'an. Fakkeenyaaf ani mee seenaa wayiin isinitti himaa. Akaakayyuun keenya akaakayyuun kiyyaa miti, akaakayyuu abbaa kiyyaati na fakkaate. Ani Musatii Musan ka Abdallahitti, Abdallah ka Bakari. Bakariin kuni jaartii fuudhee, eessaa fuudhee? Ituu fuudhee Harargee jechaadha. Ani biyya keessa yoo diiniin hin jiraatin hin galuu jetteen jaartiin sun ilmaan qabdi. Akaakayyuun qara'uuf achi dhaqan. Hin galu jennaan lakki ni jira diinini, biyya diiniti jedhanii namni arbaa guuguu beetan abbaa feetan seenaa gaafadha. Haji Abdallah Masoo jedhaniin akaakayyuun kiyya, abbaan aayyoo tiyya haati tiyya Rahima Haji Abdallah Muhammad jedhan. Haji Abdallah Masoo jedhan santu jira akaakayyuu kiyya jecha. Akaakayyuu kiyya kana bira qubsiise. Dubartiin tuni ituudha warra Harargee ta'e orgobbaadha jedhani. Orgobbaadha jedhan aboo warra Harargeetii fidanii achi qubatte jedhani. Duraan diiniin hagana ka biyya fagaatanii deemanii qara'anii baratanii garaa qooqa deemsa hagam fagaatu. Amma fakkeenyaaf akaakayyuun kiyyaa abbaan abbaa kiyyaa baalitti baratan qixxee tokko Shaashamannetti baratan. Abbaan kiyya Shaashamannetti quraana buusanii galan. Akaakayyuuwwan keenya akaakiyyeewwan keenya abbootiin keenya Harargee deemanii Arsirraa Baalee deemanii akkasitti fagoo deemanii baratanii garaa isaanii hidhatanii qooqa isaanii wanni nyaatan kan jirre, wanni dhugan kan jirre. Darasaa qari'aa namatti fuudha warri duraanii ammalee hin je'e malee bar nyaata ittiin kennanii, nyaata saree kennanii ittiin kennanii. Wallahi hanni yaadadha darasaa wayii qari'aa fudhannee nulleen ollaa keenyas namni biraa qari'aa fudhate. Waan diin irraa hagasun dagaffagaatanii hin beekne fi mucaasani ijoolleen sun ijoollee Baaleeti, ijoollee xixiqqoodha. Wallahi hatta qooqarraa jechaadha. Beela'anii walitti himanii nu mana nu bira qaraa nu bira teennu waan nyaannu nuun kennan jedhanii ni yaadadha. Abboon ijoollee san lamaanii addaan qoodanii nyaata nurraa dhaqanii fidanii ture. Ijoolleen suni masjiida keessa ta'etti masjiida keessa bultii ijoollee daa'imman kichuu jechaadha. Namni akkanatti biyyaa ba'ee diinii baratee har'a rabbiin tolchee teknooloojiin ture manuma ofii keessa taa'anii manuma madaamii dalagaa baratan bilbilaan. Kana yoo barataniitiin yoo ustaaza san gargaaran maal rakkoo qaba? Rakkummaan inni qabu maali? Sa'ii ustaazotiin hundaa miti, ustaazotiin gariin teettetuma kan suuraa ofii gadhiisaa ooltu, ka waan argite hojjetaa ooltu, ka kanarrattuu mootu waan argite jechuun garuu keessaa ka hojjetataa, hojii ofii hojjetataa, jiruu ofii sirreessaa, waan hunda hojjetataa barsiistu jirti. Ani wallahi ebaluun jedhu yuutuubii banee monitaayizii godhee seera guutee ustaazatti kenne. Ustaaziin suni irratti hin hojjenne. Maaliif jennaan namni harka maratee taa'ee nyaatu barate hojjetee nyaatu hin jaalatu. Monitaayiziin sunilleen irraa kaafamee maal jedhee yuutuubii sanis akkasumatti itti dhiise nama hedduun mari'adhee nin gurguraafiyyuu jedhee lakki irratti hojjeta hin hojjenne itti dhiise. Namni akkanaas jira ka hojjetuun barbaanne ka mataa'etiin nyaatu barbaadu jecha. Haa ta'u garuu isaan afaan takkallee taatu diinii barsiisanii fudhatan. Namni osoo diinii hin barsiisini
ijoollee kanatti haasa'ee ijoollee kana janajjanee irraa dirqisiisee fuudhe hin jiru. Du'aa isinii goona jedhan duraan maal masjidatti du'aa isinii goona waan akkanaa kennadhaa hin jedhanii bar guyyaa jummaa nama meeqa fakkeenyaaf wallaahi ani yaadadha yoo qamisii lama qabaadhee qamisii takka masjidatti kennee yoo gurdii dadhee kootii qabaadhee tishartii jala qabaadhe kootii kennee iskarbii turufii qabu kennee hin galu maal taatan yaa obboleewwan keenya maaliif akkanatti aalimman ol baaftanii wanni irratti miidiyaa irratti harcaaftan maaliif diinii keenya homa fedhe haa ta'u namni hundi tokkoo miti qumni halkaa wal tara qumni harkaa wal tara ustaazotiin immoo dogoggora qabanii hedduudha ka dogoggora qabdu yoo dandeettan ka dogoggora qabdu san keessan abboo waan akkanaa dogoggora qabdaa waan akkanaa dogoggorse jedhaan nama hedduu ka garuu hundaa miti dhibbatti hundaa miti ka dogoggora qabu wallaahi maa adri yaani yoo ila FB kanarra ani TikTokiin qabu galata rabbii alhamdulillah Facebook amarratti arga wallaahi waan gurraan dhageeffatu fa'a nama jibbisiisu ani akkana ta'ee dubartiillee ni dhufti yaadatti kenniti an akkana ta'ee an akkas godhe ati akkas taate dubartii dhiira fi dubartii janaabaa dhiqatuun beeyne janaabaa dhiqachuu barsiisanii wallaahi annin beeka ijoollee biyyatti abbaa warraa wajji ciiftee janaabaa osoo hin dhiqatiin nyaattee dhuyduu kan asitti dhuftee baratte meeqa kami ijoollee shirkii keessatti harka gattee shirkii keessatti kuftee kufrii keessatti kufte meeqa kami ka keessaa baatee uf argitee alhamdulillah uf argine jette intalli tokko warra biyya keenyatti gandi isiin itti heerumte warra akkaan shirkii godhu warra akkaan bakka jedhan san eessa jedhani maali Huseenii jedhan san biyya san deemanii achitti gabbaran jinni kaani ka warra gabbaru wallaahi muciyyoon suni ganda akkasiitti heerumte gandi sun shirkii dhiisuu dinnaanini nama diinii qara'ee baratee warra san hunda barsiisee maatii san hunda jijjiiree jechaadha qur'aana iimo irratti qaraatee haffaztee qur'aana buusuu miti hafiza qur'aana taate gaafa dhiyoo tana hifzii isiin akiraonni jettu abboo kiyya fa'atu du'aa godheef akkamitti oluma kaatanii ustaazota kana afaanitti qabatanii hundatu tokko garaan haadhatu burree jedhani boo akkamitti wallahi afaan guuttatanii barjech isaan jedhaniin deebin isaan deebanii la hawla wala quwwata illa billah yaa ki rabbii keessan sodaadha wallahi rabbii keessan ufratti sodaadha ani kafaltii takka malee barumsa imoo irra wallahi jala taa'ee dhageeffadhe barumsi suyyoonatti tole qoy obboleewwan kiyyaa fara hiraa jedhee view isaati fi doolaara isaarra wallahi barumsa san jala taa'ee dhageeffadhe kannatti tole fidee dhufa jechaadha dogoggorri fedhe haa jiraatu nama dogoggore san keessan dhaqanii gorsuudha malee sagalee isaa waraabanii jala taa'anii dhageeffatanii yaaki bar imoo ustaazni imoo maal ijoollee irraa hambisan dhiira kami harka maratee taa'eetiin Itoophiyaa birri shamaraa nyaataa oolaan jiru durba haa sadaqattu ka baga sadaqatte wallahi ani haga dhiiratti birrii kennu inshallah ustaazni imoo irratti na qaraasisu foon kiyya cicciree haa nyaatu maal fiddan akkamitti namni afaan guuttatee nama diinii barsiisu bar inni kalee sheeni kuni kaleessa kan barate jechaadha hanga fedhe inni iyyuu birrii bololee birrii nyaatee birrii faakkanaa ta'u gaafa baratu sanii lukaan lafa deemee karaa dheeraa deemee cittoo keessattuu darasaa jecha wallahi harka isaanii kana cittoon fixxe qoyni isaan fixxe nin beeka ijoolleen sun kabaale irraa dhufte maal jette Allahu Allah ya Allah eessummaa oftee nu fidde citto asitti cittoon nu fidde jedhaa jira daa'imman xixiqqoon haadharraa bayanii abbarraa bayanii diinii baratan lafatti as ga'e diiniin kenna kaarra iimoo fi feesbuuka fi tiktookii banattaniitiin ittiin fammasuuf qabatanii ustaazota baga nyaatan namni akkana dalagu beeytanii durriyyee durbarraa gara birrii nyaatuun dhabe maaliif jennaan amma durbi qaruuxomtee jirti kaa hin jirtu durbi sobamtee akkasitti birrii ofii kennitu bar kana diiniif kennatte inshallah yoo ustaaza san kaddamte maaltu irraa bada diiniif kennatte bar gaafuma kennattu ustaaza kana jana jettee hin kennanne durbi sin arrabsitan kuniif ustaazi sin arrabsitan kun rabbiif jettee kenniteef yoo mana ijaarreef yoo makiinaa binneef maaltu sin galche warri akkana godhatee iimo irratti tiktok irratti ammallees garagalii FB maalii kanarratti as akkanatti facaasu kun beeytanii warra yoona dubartiin birriitti kennuu didde
baga isinitti kennuu didde ka hanga isinii kennitu aalima haa kennitu bo wallahi hanga isinii kennitu birri kana aalima haa nyaachiftu haa nyaatanii ka yoo nyaatanoo mana gabbaachu ummata miqqanya durriyyee mataa firiizii gooteetiin inshaallah olii gad deemtu tiktook fi imurra facebook irra olii gad deemtu annama meeqa odoo maqaan kiyya haadha Jaafar jedhu osoo maqaan kiyya markaza keessatti abbaa Jaafee wajjin cinaa taa'ee qara'u nama meeqa achi jala taa'ee aadii nagaafataan jiru dhiirti meeqa shabaabni meeqa wallahi durriyyee meeqa aadii kiyya hin deebisu malee nama meeqa namni tokko bilbila jahaan imoo keessa taa'an markaza keessa wallahi bilbila jahaan aadii nagaafate bilbila jahaanuu maqaa biraatti moggaasan bilbila jahaanuu nama san screenshotii godhee irratti viidiyoo hojjedha jedhee astaghfirullah maaltu naan ga'e jedhee itti dhiise jecha akkamitti lafumaa ol kaatanii aalimman nu barsiisaa jirtu aalimman ijoollee barsiisaa jirtu haraama meeqarraa ijoollee deebiste ustaazotiin imoo wallahi nama hatta uduu akka wadda'atutti hin beeyne nama bar biyyatti aliif jedhee qara'ee hin beeyne qaraasisanii nama warri isaa haadhaaf abbaa isaa kufri irratti kufan haadhaaf abbaa isaa haraama irratti kufan wallahi ani ijoollee waliin guddanne waliin baranne ka insha Allah diinirraa homaan beeyne homa takka hin beeyne asitti dhufanii baratanii aniyyuu na ajaa'ibsiisee ahaa ani qur'aan ijoollummaa kiyyarraa na dhiba an ijoollummarraa madrasaa deemee baradhaa ofiinaan galu isaan kaleessa baratanii rabbiin akkanatti isaan badhaase jedhee ijoollee itti naafu meeqaa kamtu jira a'uuzu billah wallahi baga nyaatan maal fiddarree baga nyaatanii ammas irra deebi'anii haa nyaatanii mee maal fiduu dandeettan duraan aalimman akkanatti baratte aad akkana taate innaa bakka dur jirtaa aad interneeta meeqan qorra keessa ala taa'ee interneeta yoo dhabe si barsiisaan jiru qorra keessa ala taa'ee ustaaziin barsiisaan jiru ijoollee kaleessa diinii akkanatti baratanii aad ammoo maaltu nutti galee haa baratanii kaa wallahi na ajaa'ibsiise wallahi sagalee namicha tokko dhaga'ee hin fidu asirratti jedhee dhiisee بقى أكي إني تحاسو أكيد نبني سني الله أعلم كيونا جارتين إساء بلاش الرانياتها ركي وايد كنو ديدي كيف يعني نمني أفهم قوتتي بر والله درسها كاري آفقة كوجو أفتنك أمني والله هجو نسي إردي هنجراي akkasitti qara'ani diini lafatti asiin hin geenne garuu diini akkasitti baratan deemsa dheeraa deemanii ani ijoolleen qari'aa dhuftee nu bira teettu wallahi alazim ani gaaf tokko mucaa xiqqaa tokko jechaadha gaafa inni nu bira dhufu huccuun isaa hin jiraan qofa wallahi alazim huccuun isaa hin jiraan qofa huccuu takkatti qaba mucaan suni sanuu osoo mazida dhiqu akka tasaa arge mazida dhiqaa jira mazida haraa jira akka tasaa arge obboleessa kiyyatti waame mee qottu mucaa daa'ima kana dubbisi eessarraa dhufe mucaan kun warra eessati biyya kamirraa dhufe gaafadhu jedheen yoo obboleessi kiyya gaafatu baalirraa dhufe jedhe baalirraa dhufe bakka kanaa qara'aa ture nyaatallee na dhorgatanii dadhabeetuma achi bahee dhufe jedhe assaa'ee yoo rabbiin nama naa hire jedhe wallaahi achi fuunee galleeni aabboon hin jiranii haga aabboon dhufanii eenee aabbii akkana kana jennee itti himne huccuu bitanii fi mucaan san qara'ee numa biratti guddatee mucaan sun amma biyya isaatitti deebi'e indoom tokko jarmanii jiraayyuu hin dhagaa sagalee kiyya kana wallaahi jarmanii jira sheejuneedi jedhaniini ilaa ammaa jechaadha hatta ijoollee kenna maatii kennarraa ni fuudha hunda jedheeyyuu sheeticha san hin kennineef jecha ilaa ammaa jarmanii jira abbaa kenna hin dubbisaa faamilii kenna hin dubbisaa anallee na dubbisaa ilaa ammaa jecha namni sun akka inni itti qara'e akka inni itti diinii barate wallahi alazim keef isin adhuma kana ol kaatanii tarii biyya keessan naannoo keessanii akkasittiin ijoolleen qari'aa dhufteetiin qaraatu hin jirtu ta'a namni garuu ijoollummaa ani wallahi na keessaan bahu gizee san ijoollee baay'ee daa'ima xiqqishuudha akka ijoolleen qari'aa itti fuudhantu itti qaradhan
akka isaan itti rakkatan akka isaan itti beelahan itti dhoobbatan nama bar ijoollee qari'aa isa bira teettu qoraan cabsisiisu bishaan waraabsisu cuumiccisiisu jira yaakii keef akkanatti aalima irratti duultanii akka isaan itti baratan itti beeytanii wallaahi nama dhiba.